السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تجالتمتو تأجولي أرومو أكم جرتو. الحمد لله النجاف ياكوتي بكسين جرتنت نجاف كبجني أنسني كابو سنافرك أبو نسني جرا هرس فيديو نو عندك نفيدو إيراد ألا كينيا كان نفيدو جتشورا باي إن كينيا كان إتاجم نتوكو gabaabsee isiniif qabadheetiin dhufe jechuudha. Kana jechuunis namni kamuu suuraan ka'atarii suuraan nuti kaanu kun bakka hin taane wantootni hin taane yeroo gargaraa suuraa keenya cinaan yookaan suuraa keenya biratti mul'achuun isaanii mala. Waan kanaaf waan furmaata ta'ee suuraa keenya bichee qulqulluu nuuf hambisu suuraa keenya qofa kan qulqulleessee nuuf hambisu wantoota nu bira jiru guutummaan guutuutti kan nu bira fuudhu appilikeeshina bareedaa takka isiniif qabadheetiin dhufe baay'ee nu hunda fayyada jedheen abdii qaba numa hundatummoo viidiyoo kanarraa fayyadama jedheen abdii qaba jechuudha. Gara barumsa keenya har'aatti yoo dabrinu barumsa kiyya garuu osoo hin eegalle dura amma deemee isin agarsiisuuf akka viidiyoon isinitti hin dheeranneef ani isin agarsiisu. Namni amma dura Jaafar Tuubeen arganne Jaafar Tuubee jettanii sarchi gootanii subscribe gootanii akkasumas feesbuukii Jaafar Kamaal jedhu namni amma dura hin arganne yookaan maamila kiyya hin taane feesbuukii Jaafar Kamaal irratti follow gootaniit maamila kiyya taatanii waan darbeef waan darbuuf ta'u hordoftan jechuudha. Tole gara barumsa keenya har'aatti adeemnu appilikeeshina bareedaa wantoota garagaraa moobaayila suuraa keenya cinaa jiru yookaan suuraa keenya biratti argamu irraa nuuf fuudhuu jedhee isiniif himeetiin ture. Mee appilikeeshinicha isa kana liinkii isaatti fayyadamtan jechuudha. Appilikeeshina kana liinkii isaa descriptionii jala gad buutaniiti jechuudha. YouTube kiyya descriptionii keessaa ni argattanii. Akkasumas Facebook irratti liinkii isaa gad isinii dhiisaa maqaa isaa yoo barbaaddanis kunoo maqaan isaa remove united kan jedhudha jechuudha. Amma mee appilikeeshina sanarra haa tuqnu maal akka appilikeeshinni kun hojjetu yookaan maal akka dalagu akka isin hubattaniif appilikeeshinni kun yoo bantan fuula kanaan isiniif ba'a. Kanneen hunda keessaa isin galerii kan jettu as gadii kana filattanii suuraa keessan kan waan bada bira kaasuu barbaaddan takka filattanii amma suuraas gubbaa jiru kana argaa jirtanii saniin filadha jechuudha isin agarsiisuuf. Eega suuraa barbaaddan filattanii jechuudha. Suuraa keessan cinatti maaltu argamaa jira amma na biratti akka argaa jirtan meekkaadha. Kan ajaa'ibaati yoo haa ta'u meekkaadha. Meekkaa kana guutummaan guutuutti feestaalii jechuudha. Meekkaa hunduun argitanii feestaalii kana guutummaan guutuutti asirraa fuudhu akkamitti akka itti fuudhu isin agarsiisuuf buruush bakka as jettu kana as gadi ni jirti buruush kan jettu kanarra tuqxanii jechuudha. Buruush kan jedhu irra eega tuqxanii booda akkasitti harka keessanii ni axooytan jechuudha. Irra naannessitaniitu axooyna jechuudha. Haala kanaan argaa jirtan akkasitti waan fuuchuu barbaaddan sana ni diimessitan fayyaa isheedha jechuudha. Akkasitti irra axooytan eega buruush bakka jedhu tuqxanii sana booda as gadi ni tuqxan jechuudha. As bakka as gadi isinitti mul'atu kanarra tuqxan jechuudha. Argaa jirtanii prokees bakka ittu kanarra jechuudha. Isarra tuqna. Obsaan na eeggattan akka argaa jirtanitti sila as kan na bira jiru meekkaa yookaan feestaaliin takkas na cina jira garuu amma guutummaan guutuutti hin jiru jechuudha. Haala kanaan sana booda save bakka jettu as gubbaa jettu kanarra tuqxanii save godhattan. Suuraa biraa isin agarsiisuuf akkasiin guutummaan guutuutti itti amantanii barumsi kiyya garuu inshaallah kan sobarraa fagaateedha. Ammas suuraa biraa isin agarsiisuuf suuruma takkaa filattanii fakkeenyaaf image kiyya keessa galeetu sana booda feesbuukii keessan galaa achi booda suuraan hayyoota keenya immoo na bira raafama ijoollee dhugaa guutuudha bashbashi suuraan abeet. Fakkeenyaaf an suuraa kanan filadha jechuudha. Mee xayyaara kana irraa hin balleessamoo hin balleessuu walumaan ilaallaa. Suuraa gaafa isteediyeemiin Wallaggaa banamuuti hundi keenya ni beekna. Xayyaara kana mee asirraa isaan kan uummata kanarraa xayyaara kana guutummaan guutuutti fuuchuuf ammas bakka buruush jettu kanarran tuqa. Sana booda eega buruush filattanii booda akkuma isinitti mee bakka waan balleessuudha jirtan harka keessaniin quba keessaniin ni axooytan jechuudha. Amma xayyaara kana balleessuuf xayyaara kana akka jirutti nan diimessa jechuudha. Akkasitti axooynee jechuudha. Buruush gooneeti jechuudha. Xayyaarri kun baduuf dhiisuu inshaallah numa bada jedheetiin abdii qaba. Akkanan sobsinne akkana yeellaa simnillee abdiidhaan qaba jechuudha. Amma haala argaa jirtaniin haala kanaan xayyaara kana guutummaan guutuutti bifa isaadha
diimeseetiin jira haala kanaan isa balleessuuf uummata kanarraa mee bakka as gadi progress jettu kan akkuma sila sin agarsiise ni jirti irra deebi'ee eega akkas gootanii booda bakka kanarra tuqxanii jechuudha progress bakka jettu kanarra tuqna inuma bada hawwiin qaba akka isinitti mul'atutti xayyaarri guutummaan guutuutti badeera guutummaan guutuutti xayyaarri sun hawaarraa badeera jechuudha waan fedhe ta'u akkasitti balleessuu dandeessan suuraa keessan cinatti waan badaa waan hamaa yoo argitan balleessuu salphaatti balleessuu ni dandeessan jechuudha salphaatti suuraa keessan biratti waan hamaa yoo waan fokkataa meekkaas haa ta'u wantoota garaagaraa waan suuraa keenya biraa hin bareenne arguuf illee hin barbaachifne hin bareenne yoo argitan salphumatti irraa balleessuu kan dandeessanii jechuudha haala kanaan irra deebi'ee agarsiisuuf waan biraa haquu barbaadan jalqaba isinitti mul'ata meekkaan kun akkana bira jiru feestaaliin kun silas isin agarsiiseen ture eega waan kana balleessuu barbaadanii burush bakka irra tuqxanii eega bakki burush jedhu kun barreeffamni isaa isiniif diimate deemtaniitu waan sana atooytan jechuudha akkasitti ni diimessitan akkas gootaniitu sana booda progress bakka jettu kanarra tuqxan jechuudha akka progress bakka jettu kanarra tuqxanii guutummaan guututti akkasitti waan suuraa keessan cina jiru balleessitanii sana boodas gubbaadha bakka save jettu kanarra tuqxaniitu save godhachuu ni dandeessanii jechuudha barumsi kiyya bareedaan kan hunda keenya fayyada jedheen abdii irraa qabus kana fakkaata akka hundi keenya irraa fayyadamu abdiidhaan qaba viidiyoo kana share gootanii hamlee naaf taatan jedhee abdiidhaan qaba youtube kiyya namni subscribe goone subscribe akkasumas like naaf gootanii السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته